Kitaaba kana keessa waa xiqqoo toonuu jette immoo baay'ee natti tola. Labsii michilleen labse kan dhiirri diina tokko hin ajjeefne dubartiin fuudhin rifeensa naaddatin gaammee fi gadammoojii irraa kan hafe hunduu diinatti haa duulu jedhu sanatu dirqamsiise malee umuriin isaa duuluuf akka hin geenye ifa. Gogeessa isaa kiiloolee waliin eeboo dheerinnii fi ulfaatinni isaa dachaa qaama isaatii ta'u qabatee yoo duulaaf bobba'u reefuu dabballummaa hulluuqee fooloo madooyyoon. Yeroo jalqabaaf waraanni maal akka fakkaatuu fi raayyaan gadaa Oromoo jabeenya akkamii akka qabu argus meeshaa dirree lolaa irratti sagalee isaa dhaga'e sana ajaa'ibsiifachaa tuuta isaa injifannoodhaan machaa'e waliin sirbaa dhiichisaa daawuroo geenyerra yeroo jedhan daaraa malee daawuroon hin jirtu. Tuutni Habashootaaf warra adii inni dirree lolaa irraa firinxixee baqate sun raayyaa waraana Oromoo miliqee duubaan daawuroo barbadeesseera. Daawuroon tuullaa cidhee taatee qaaccaa fi wacarraa bilisoomtee iddoo awwaalaa fakkaatti. Utuboota ibiddirraa dhaamee fi jirmoota gam tokkotti duufanii ibiddaan morkan malee qaaccaan faayamee ijaarame sun hin mul'atu. Dooyyoo waan argaa jiru amanuu dadhabe. Tuunni duularraa deebi'e martuu waan arge kana amanuu dadhabus wantichi dhugaadha. Daaraa malee daawuroon hin jirtu.